السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركفون kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkam jirtan nageenyi keessan balaadha nagaannaaf jirtu anis nagaan isiniif jira alhamdulillah. Egaan har'as viidiyoo biraa seenaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Guddaa galatooma isin jechaa warroonni YouTube chaanaalii kiyya subscribe naa godhaa turtanis guddaa galatooma isin jechaa. warroonni subscribe naaf godhinillee subscribe naaf godhaa isin jechuun barbaada. Egaa har'as seenaa biraa qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Seenaan har'aa kun maal ilaata? Waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Seenaan har'aa nama tokkotu loowwan baay'ee qaba. Yeroo hundumaa aannan liitirii 100 gabaa baasee gurgura jechuudha. Yeroo hundumaa gabaa baasee yeroo gurgurutti dambanyoota hedduu qaba. Namoonni hedduun itti yaa'anii bitatu jechuudha. Aannan kana gaafa gurguraa dhaqu akka gabaa qabu gaafa baru maaliif keessa isaatti sharri yaade maaliif aannan kanatti bishaan dabale hin gurguru jedhee aannan liitirii 8tti bishaan liitirii 20 itti godhe gurgure jechuudha. Namni bitate hin barree hinuma bitate jechuudha. Yoo qamees keessumatti hin bitate. Ammas gaafa yeroo turtii keessa ammas bishaan aannan liitirii 70tti bishaan liitirii 30 godhee gurgure. Ammas namni hinuma bitate. Ammas turtii keessa liitirii 50 godhee aannanii fi bishaan qixxee godhee itti naqee gurgure jechuudha. Ammas namni hinuma bitate filannoo biraan qabu waan ta'eef rakkatee wanta iddoo biraatii aannan argachuu hin dandeenyeef hinuma bitate jechuudha. Keessatti quuquuqamu aannan jijjiirameera jedhus jechuudha. Ammoo turtii keessa adeemsa keessa ammas maal godha? Bishaan liitirii 80 aannan liitirii 20tti naqee gabaa baasee jechuudha gurgurachuudhaaf. Amma kana namoonni hedduun irraa bituu hin dandeenye bishaan ta'eera waan ta'eef already deebi'ee manatti gale jechuudha. Guyyaa biraa bokkaa roobee bishaan hin guutee loowwan isaa hunda jalaa nyaate. Loowwan isaa hunda yeroo jalaa nyaatu inni koo wayi yaa Rabbi maal mansi godhe yaa loowwan koo jedhee iyyaa. Namni tokko immoo taa'ituma isa hordofa jechuudha. Wanta inni raawwataa jiru kana quba qaba. Inni hordofa. Isa inni yaa Rabbi maal mansi godhee maal balleessaa koo jedhee iyyuu namni kun maal jedheeni Rabbillee waa sin goone sumatu waaf godhee. Rabbi waa sin goone bishaan ati aannanitti naqxee gurguraa turte sanatti bahara ta'ee loowwan keessi dhalaa nyaate jedhe jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Hundumti keenya jechuudha. Wanta hojjennu tokko Rabbiif qulqulleessuu qabna. Nuti argaa hin jiru. Yeroo dabadalaynu namni nu argaa hin jiru. Nuti yeroo baay'ee kan sodaanu maali namni nu arguudha jechuudha. Namni nu argaa namni yoo na arge akkasitti uumama akkasitti ta'a. Nama jechuudha baay'ee kan sodaanu Rabbiin caalaa. Garuu nuti arguudhaaf nus Rabbiin yeroo nu rafnu kaanu yeroo kamiyyuu kan nu arguudha jechuudha. Isa jalaa dhokannee bahuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Nuuf obsa nuuf sabara malee badii nuuf hojjennu irratti nu dhiisa Rabbiin yoo nu tobanne jechuudha. Garuu ijumaan nu laala malee wanta hundumaa wanni isa jalaa dhokatu hin jiru jechuudha. Kanaaf yoo nuti immoo badii keessa bubbullee toobaalee daganne Rabbiin egaa dhumarra qixaaxii keenya ni arganna jechuudha. Addunyaa irrattis nuuf kennuu danda'a inni akaraa musla ibidatu nu eeggatu jechuudha. Kanaaf hojii hojjennu keessatti jechuudha sadarkaa kamirrattuu jiraanne sadarkaa hojjettoota mootummaas haa ta'u nu warri kutiinaa namaa keessa jiru haa ta'u hojii hojjennu hundumaa keessatti Rabbiif jecha qulqulleessuudha qabna. Rabbi na argaa jedhu hojjechuudha qabna jechuudha. Amma yeroo baay'ee hojjechiiftuun keenya madaamiin keenya yeroo tokko kan iyyitu hin jirti. Gaarii akkuma mana akkuma bifni nama adda ta'e haala adda addaatu argama jechuudha. Garuu isin nuti iteetti ijeerra akkasiin jedhaniiru hojjedhus dhiisus galata argataa hin jiru jechuun qabna. Nuti
qulqullummaa keenyaaf rabbiif qulqulleessuudha qabna wanta hojjennu jechuudha. Rabbiif qulqulleessuudha qabna. Namni nu galateeffate nu galateeffachuu dhiisee hoomaayyuu miti kan nama. Garuu maayini mindaan nama turus oolus bulus rabbiin biratti naaf waan ta'eef wanta hojjennu hundumaa rabbiif jecha qulqulleessuu qabna. Haganuuf danda'ame tokko gaarii yaaduuf afaaniin illee ta'u gaarii dubbachuu qabna jechuudha. Egaan hordoftoota kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa kana daawwachaa jirtan jechuudha. Guddaa galatoomaa isin jecha ammas irra deebi'uudhaan YouTube chaanaalii kiyya subscribe naaf gochuu hin dagatina. Share like viidiyoo kiyyaas naaf godhaa. Namoota biroo biraan naaf gahaa jechuudha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Turtii gaarii naaf qabaadhaa.